أنا أرمو متي جرنا يوم بلّي كيسان نقول فتنو إذا نمت كلامه هما كو يادي بس ينكفو بولا ناقطني بس ينكفو يوربنا كتير زمان أنا مو المسابات المجندامتي Dachas malta dek iro. Mala bebanati wante kutu bayine gadi sisaja rabeti wan bayine gadi sisaja rusi ana oromo miti jarana yom balle se kesan nangur fatanu ega annam to kulama hama ko yade bis inkufu bolla naqotani bis inkufu yo rabbina kutu zemani ani mo ilma gandamiti ilma sabat gututi kana garwa warra najalatanis warra na arabstanis warra na soba makaku na ballistanis hunda ke sanu sinin jalan oromo bayni sin jalan da ega warren hama ko yadani ganna busu da yadanis galatoma warren mo lakki mucaku na kasmite tanyo na baftanis galatoma anil masabat wano fede gul maganda mitil masabat galatoma baye galatoma anis yana nasrati de barfadu dimmo mucaka narati biraha dabnu jaba fi abatu jabe fata sinigale sangaan tokkittiin bishaan keessa hojjeteef bishaan yoo booresse hunda takka waan booresse fakkaachuu danda'a sababa lama qaballeessuudha warri yeroo kana keessatti gurbaan kun ji'a lama keessatti waggaa lama miidiyaa kana irra dhaabbatee akkamitti ji'a lama hawaasni kun jaallata jettanii warri kaatanii jettanu bilisa daraa oromummaa irraa goraa warra sammuun isin irratti gosa biraa ta'e jechuudha. Maal qaba yoo gurbaa kana sabboonaa oromoo gootanii boonsitanii gurbaan kun ammas immoo kan inni ittiin jaallatame dachaas oromoo maal beektanii sagalee isaatu bareeda malee sirbaa miti sirbuun ikkoo qallaariidha dachaas yoo inni waan fedhe jedhee sirbee sagalee isaatu bareeda baay'isawwee sagalee isaatu bareeda kanaaf jaallatte sabni guddaan. Eeyyee egaa anis akka kiyyatti kabajamtootaa fi jaallatamtoota tiktokii hordoftoota tiktokii keenya maayini ummanni oromoo jechuudha wallahi billahi isiniin jedha gaafa ati kuftee sin kaastu gaafa ati ol kaate ga'us kuffisu waa fayyimee qabu jechuudha mucaa kana kuffisuuf waan adda addaa waan ajaa'ibaa dubbataa tuffata haa ta'u malee immoo mucaan kun nama kufu miti namni tokko rabbiin maal hin beektu gaafa ol si kaasuu hidhee nama sitti kaasa nama sababa sii ta'ee jechuudha namni sun sitti ka'ee achuma namni sii birmata beekta rabbiin nama sitti kaasee ka'e nama sii erga kanaaf wennaa mucaan kun har'as bor kaleessa Qamar Yusuf yaadataa Junaddin baay'ee sin jaallanna sagaluma dachaas dhaggeeffa an wallahi gammachuu beeki dachaas yaadataa Junaddin tu barbaada dachaasin jennaan an gammachuu bakka miira guddaa keessa seeneen of wallaala warran taane warra sammuu dhoqqee gubeeni bara namni sun dhuguma sirbisi yoo kan saate maaliif caccabsa maaliif akka kottiin sirbine jedhana abbaan sirbaa kas kanuma saallee yoo ta'e sirbii waliin fakkaatu yeedaloo wala fakkaatu malee sirbiyyuu waliin fakkaatu isa kana hubachuu qabdu oromo an kanarratti wanta jechuu barbaadu yaadataa Junaddin tu sagalee dachaas dhaggeeffatee gaafan dhagahu wallahi fooqii irraa of darbee kufeen ole gammachuu miira keessa galee jechuudha isinii galaa miti murtuu guutuu ati qaama guddaa kana baattee murtii guutuu moo maal wanti jedhanuufi zamaanoon sun jechuudha qaama gurguddaa namummaa kana baattanii kaleessa ati utuu namummaa qabaattee viidiyoo kaleessa qullaa namaati wajjin viidiyoon kee deemaa ture sana si dabbaruu qaba sila dachaa si dadha waan akkanaatiin maqaa isaa iyyoo fi intervii gootee qaatee ofii baatee maqaa isaa balleessitaatiin ala shakka asiin hin gassi darba ishii naatin libdaa zamaanu shuxaanu nuti ijoolleen jimmaa jechuudha ijoollee sanyii mootiiti bara ijoolleen sanyii mootii hin sodaatanus dubbachuufis dubbatti hin deebi'an ijoollee oromoo nuti sammuu fakkeenyaaf duukaan dachaas godha malakkataa qabaa dachaas ajaalaa dachaas waa namaa akkas godha dachaas waan jalaa fudhatu jennee nuti ijoolleen jimmaa ijoolleen arsii walloo shawaa maqaa isaa balleessite hin bareedaa hin bareedu kanaaf jennaan oromoon tokko nuti oromoo tokko ta'een jaallanna oromoo jabina oromoo beekaan jaallanna walqee quurra moo walee guccaala ishee walqee quurra walee guccaala habiibii